فرنجا برسيفنا وبيدان جلكبنا ولا اللي هباتو كتبنا تكبفنا ولا اللي دكنا إيجا قلبي دومسا بنوتا في لنا إساجير إبسا آبا جنة كانوا من جلكبنا أفانو مكينيان كتبنا تكبفنا أفانو مكينيان كتبنا تكبفنا أبا جنة كانوا من جلكبنا أفانو مكينيان السلام عليكم ورحمة الله. أكم نجارتني لما أرمو بكم جرتني تنجار ربي كيسنا في جراد أسنين جتشا برنون كينيارا بافينا خنا كوبيدو بتشيستو خنا وجه ولتهيني أكمتهما إجارة نخنجروسن نولين ترى barattoonni keenya hunduu keessanii akkuma armara gara YouTube'aatiin barumsa argachaa jirtan isin irra wanti jiru immoo like gochuu hin dagatinaa keessattuu warroota hin beekne jettan isin agarsiisa kunoo subscribe godhaa yoon jedhe mallattoon kun yoo diimaa ta'e raate gara daalachaatti hamma akka deebi'uuf irra tuqattanii gara fuulduraa ka jiru kan immoo mataa wanti akka dabalultana tanarra tuqtanii isa gara gubbaarra keessanii kanatu subscribe ta'aa jecha kamallatoo like immoo mallatoo like hundi keessanuu waan sanirraa irrisuun qabu kanaafuu barumsa argattan isinillee namoonni biraallee akka arganiif like tuqaasiniin jedha amma gara barumsa keenyaatti deemna jalqaba qubeen dubbifamaa dubbachiistuu malee hin dubbatu jennee jira jecha baanii fi naan kun taa'ee jira mee maal itti fudhattan soosni taa'e kanaafuu dubbachiistuu shanan fuulduraa kana keessaa baa fi naan kun akka nu dubbatuuf baa fuulduraa naa fuulduraa kaa'uun keenya dirqama jecha okay jalqabaa mee baa kana fuulduraa aayoo keenya maal jedha ban jedha ban naa kana fuuldura immoo ii qubee dubbachiistuu akka naan kun nu dubbatuuf yoo keenye maal jedha bani jecha laafaa ta'e gabaabaa ta'e ijaarranne jecha amma bani akkasanitti ammas baafiinaa gara jalaa kaa'adheen jira waan ta'eef mee dubbachiistuu kana keessaa akkanaa dubbataniif ammallee baa dubbisee naa kana dubbisuun qabaa jecha akkamiin qubee kama kaa'u okay amma immoo gara oo dhufneeti baa kana fuuldura yoo kaa'anne maal jedha bon jedhee jiraa jecha amma akkanatti naa kana fuulduratti immoo qubee dubbachiistuu kaa'uu qabna ra'e naan akka nuuf dubbatu qubeen dubbifamaa kun hin dubbatu waan ta'eef bon fuuldura immoo dubbachiistuu tana fuunee naa kana fuuldura yoo kaa'anne maal ta'a bona akka kanatti jecha ijaarree jecha isinillee fakkeenya kana fudhattanii qubeewwan kan dubbifamaa haala salphaa ta'een dubbachiistuu tana shananiin wanta dubbatu yookaan himata akka ijaaruu dandeessanii jecha har'a dubbifamaa wal fakkaatu maaliin isiniif fidee dhufe seetan barattoonni keenya garee keessatti jechaadha waan hin dubbanne barreessitanii yookaan immoo jabeessitan yookaan laaffistan yookaan dubbifamaa walitti aansitan waan akkana kana waan jiruuf jechaadha mee wahuma wal fakkaatu baa fi naa kanaan jecha isinii ijaara waan jedhamu yaada qabadheen dhufe jecha isinis maal godhuu qabdanii dubbachiistuu yoo gabaabsitan takka qofa yoo wanti barreessitan sun dheeratu immoo lama qofa dubbachiistuu lama yoo jabeessitan dubbifamaa lama akkasitti barreessuu qabda waan ta'eef yoo waa barreessitan immoo wanta hiikan qabne wanta hin dubbanne takka hin barreessina maaliif hin dubbatu nini barreessami dubbisuu fi maali faayidaan isaa yookiis ta'e okay ka gara jalaatti ceena jechaadha baa kanaa fi naa kana akkamiin dubbifanna ammallee akkamiin dubbifanna okay baa kana fuuldura
qubee dubbachiistuu tokko fudhachuun dirqama waan ta'eef akka nu dubbatuuf qubee maal haa fidannu? Uu itti fidanna. Uu dubbachiistuu uu kan orma gadi jira. Kanaafuu maal jedhe? Bun baan nu dubbateera jecha naatu hin dubbanne malee bun jedhee baan dubbachiistuudhaan nu dubbatee jira jecha. Kanaafuu maal gochuu qabnaa? Naan kun akka nu dubbatuuf qubee dubbachiistuu tana itti fidanna. Maal jedhare? Wanta Oromiyaa keessatti beekamu wahi dagattanii buna hima jedhu ijaarranne jecha haaluma salphaa ta'een buna qubee wal fakkaataa kana ka jalqabaatii haga sadaffaa ijaarranne miti. Amma immoo afuraffaa fi shanaffaa nu hafe kanallee ijaarrachuu qabnaa jecha. Amma immoo ka afuraffaa kana dubbachiistuu maaliitiin maal haa ijaarrannu mee? Dubbachiistuu oo lama baa kana fuuldura yoon kaahadhe maal jedhare? Boon akkasitti baa dubbifadheen jiraa jecha. Akka baannaa dubbatuuf dubbachiistuun oo kun boo godhee jiraa jecha. Naa fuuldura immoo kaahameeru kanaa waliin boon. Naanoo maal itti fidannee naa haa dubbifannuure akka naan kun nu dubbatuuf. Qubee dubbachiistuu lama naa kana fuuldura yoon kaahadhe maal jedha? Boonaa. Kanoo boonaa akka kanatti barreeffannee hima ijaarrannee jechaadha haaluma salphaa ta'een. Boonaa walii gallee himi amma ijaarranne maal jedhama? Laafaa dheeraa. Kaduraa maal jedhama? Isaan sadaan olii kun 1 2 haga 3 jechaadha. Laafaa gabaabaa hima laafaa ta'ee arraba irratti hima laafaa ta'ee gabaabaa ta'e ka gara gubbaa sun. Ka ammaa kun immoo arraba irratti laafaa ta'ee dheeraa kan ta'e. Maaliif? Dubbachiistuun wal fakkaatu wal duraa duubaan lama jiraannaan maal ta'a? Laafaa ta'e dheeraa. Boo jennee dheeressine miti? Boonaa kanoo akkasitti jecha. Bona yoo jenne amma hiikii kanuma olii san nu jalaa ta'a yoo gabaabsine. Kanaafuu boonaa godhannee dheereffannee hima ijaarrannee jirraa jecha. Amma immoo ka gara gadii kanaan nu hafe innis jecha jabaadhaan ijaarramu. Naanaa wal bira jira waan ta'eef jecha jabaadhaan ka ijaarrannu jecha. Kanaafuu maal godhuu qabna ree? Baa kana fuulduratti maal haa kaahannu mee? Qubee dubbachiistuu kaahanna. Sana booda immoo naanaa kana fuulduraa qubee dubbachiistuu yoo kaahanne binne hiika jedhu kannaa jecha. Garuu jechi kun jecha jabaa ta'a. Maalii yoo jettanii naanaan kun 2 waan ta'eef jecha jabaa ta'ee jira jecha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroonni barumsa kana karaa adda addaatiin sin bira ga'e yoo jaalattan laayikii godhaa. Asumatti xumureen jira barumsa kiyya har'aati. Nagaannaa jiraadhaa haga yeroo lammataa wal Baricha barsiifna qubeedhaan jalqabna wallaalli habaatu katabna dubbifna. Wallaalli dukkanaa ija qalbii doomsa barnoota filanna isa jiru ibsa. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Afaanuma keenyaan katabne dubbifna. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan